Daawwattoota chaanaalee Akoo English with Afaan Oromoo akkam nagaa jirtu baga jiraattan walitti deebine. Guyyaadhas gaaffiwwan barattoota kutaa 8ffaa ni fayyada jedhee yaade qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Gaaffiwwan kunniin gaaffiwwan barattoota kutaa 8ffaadhaaf chaaptarii 1 hanga chaaptarii 3 walitti marji godhee yookaan walitti dabalee kan qopheesse barattoota mana barumsaa wayitiif kan naannoo Finfinnee keessatti barataniif kan qopheesse jechuudha. Kanaaf gaaffiwwan kunniin yaa akkuma isin agartan tokkoffaatti paaseejii qaba yookaan immoo paragraafii kana qaba. Gaaffii kanatti hundaa'ee yookaan immoo paragraafii kanatti hundaa'ee yookaan immoo paaseejii kanatti hundaa'ee gaaffiiwwan 10 qopheessee jira. Hundi keessan iyyuu akka irraa fayyadamtan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Okay, jidduudhaan immoo yaa jidduun seenaa kutaa 8ffaa kutaa 10ffaa 12ffaan xumurre jidduudhaan isin agarsiisuu barbaada jechuudha. Kanaaf paragraafii kana ilaaltan jedhee abdii qaba. Egaa paragraafii kana ilaaltanii booda immoo gaaffiiwwan 10 paragraafii kanatti hundaa'an yaaf duubatti deebitanii dareetanii jechuudha. Okay. Gaaffii tokkoffaan maalidha? What should drivers not do while traveling? Konkolaachisaa yeroo konkolaataa oofu maal gochuu hin qabne? A. Follow speed limits. B. Use their phones. And C. Stop at red lights. Okay. A fi B yaa wanta gochuu qabu. B nammoo use their phones jedhamoo sirrii miti jechuudha. Okay, bilbila isaanii fayyadamuu hin qaban jechuudha. Yeroo konkolaachisaa oofan jechuudha. Gaaffii lamaffaan where should pedestrians cross the road? Okay, where should pedestrians cross the road? Pedestrians jechuun namoota lukaan lafa deeman jechuudha. Namoota lukaan lafa deeman maadamanii pedestrians jedhamanii beekaman jechuudha. Kanaaf where should pedestrians cross the road? Pedestrians yookaan immoo namoonni lukaan lafa deeman eessan qaxxaamuruu qaban? A. Anywhere bakka barbaadame bakkuma arga jechuudha. B. At crosswalks. C. In the middle of the street. And D. All jechuudha. Eessan qaxxaamuruu qabanii? Okay, bakkeen isaatti qaxxaamuruu qaban at crosswalks jechuudha. At crosswalks jechuun like zebra jechuudha. Bakka ittiin bahanii jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidha? B ta'a jechuudha. B ta'a jechuudha. Alright. So barsiisaan faayinaal isin baasin waan kanneen odeeydan baay'ee barbaachisaa jechuudha. Yeroo taanu yaa chaaptarii 4ffaa jalqabna. Chaaptarii 3ffaa barsiisee jira. Chaaptarii 4ffaatti deebi'aa jechuudha. Kitaaba keessan gubbaadha. Okay. Gaaffii 3ffaa maalidha? Why should people on the bicycles follow traffic rules? Okay? Why should people on bicycles follow traffic rules? Namoonni saayikilii oofan maaliif seera isaanii hordofuu qaban? A. To drive faster, to avoid danger, to help drivers, and naan jedha yaa dongorani qaba. Okay. Okay, to help drivers and D naan jedha jechuudha. Kanaaf why should people on bicycles follow traffic rules? Yaa paragraafii dubbistanii deebisanii jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? To avoid danger jechuudha. Balaa ittisuudha fi wanni traffic rules isaanii hordofuu qaban jechuudha. Waan biraatiif miti jechuudha guys. Eeshi gaaffii 4ffaa what do seat belts protect people from? What do seat belts? Okay, what do seat belts protect people from? Okay, gaaffii kunniin almost yaa paragraafii irratti nagartan jedhee yaada. Yookaan immoo paasii kana dubbisaati achirraa ni deebistan jedhee yaada jechuudha. Okay, A. Rain. B. Accidents. C. Traffic lights. And D. From driving jedha. Kanaaf deebiin isaa what do seat belts protect people from ennaan qabattoo uffachuun yookaan immoo qabachoo godhachuun maaliif fayyada jechuu isaati jechuudha. From what? From accidents. Okay, balarraa nama ittisaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maadha? B ta'a jechuudha. Okay. Shanaffaan maalidha? What happens if drivers during alcohol? What happens if drivers during alcohol? Okay, drivers jechuun nama konkolaachisaa oofu jechuudha. Alkoolii dhuge maal ta'adha? A. Their reactions slow down. B. They can drive better. C. They stop at all signals. And D. They can drive well. D. Sirriitti oofan jedha. C. Bakka signaal yookaan mallattoo tiraafikatti ni dhaaban jedha. B. They can drive better jira yookaan immoo sirriitti oofan jira. A. Their reactions slow down jechuudha. Okay, kanaaf deebiin isaa akkaataa paaseejii kanaatti maalidha? Their reactions slow
downs. So what happens if drivers drink alcohol? Reaction is animal ta suited actually. Can I find none? But I knew my actually. Meshi Jaffa. What does pedestrians means? Yeah, this is major. Pedestrians to match. A. People walking on the road. Namot kara deman. B. People driving cars. Namot kulata often. C. People riding bicycles. Namot cycle often. And D. People living on the street. Namot kara jiratan jirachud. Kanaf demisrin kamini. Yam betan jira devisa. A. People walking on the road. Namot kara demani chud. Okay. Torafan, what does crosswalk means? Crosswalk chumachuda. A market area for people to cross the road. Kara market goram yokanamo saramechuda academy demanif. B a place where cars park. Kokola but it don't kolatan dabatu. C type of traffic signals. Malatuan traffic signal da. And D all jechuda. Kanaf devinisa malta. A market area for people to cross the roads. Iddoowwan sararame namoonni akka irra bahanii jechuudha. Eshi gaafsa deettaffaan what does obey mean in the context of traffic rules? Okay, obey jechuun maal jechuudha? Obey jechuun yaa seera kabaju jechuudha. Hin beektan jedhee yaada jechuudha. Kanaaf to follow rules ta'a jechuudha. Deebisaa maal ta'a? To follow rules. B to break rules seera balleessu. C to ignore rules seera ofirraa dhiisuu. And D to forget rules dha. Sirimta jechuudha. Kanaaf deebisaa sirii kaminni? Deebisaa to follow rules jechuudha. Obey jechuun yaa rules seera jechuudha. Sagalaffaan who must wear seat belts in a car? Konkolaataa keessatti eenyutti qabattoo uffachuu qaba? A the driver jedha. B the co-driver addaati jedha. C front seat passenger jedha. Namoota konkolaataa keessatti dura ta'an shifeera yookaan immoo konkolaachisaa maddee jechuudha. D, A and C are correct jechuudha. D, A and C are correct. A jechuun the driver konkolaachisaadha. And C front seat passenger jechuudha. Akka seera Itoophiyaatti akka seera tiraafikii Itoophiyaatti yeroo baay'ee qabattoo kan uffatu qabu yaa'u magaalaa guddaa keessatti jechuudha. Akka biyyattiitti konkolaachisaa fi namoota yookaan immoo nama isa maddii taa'u jechuudha. Nama isa maddii taa'u jechuudha. Kanaaf deebiin isaa D, A and C ta'a jechuudha. Okay, Gaaffiwwan Kutaa passenger to focus to Maida. What is the purpose of traffic rules? Purpose in traffic rules man. Purpose in sa man. Okay. A to stop pedestrians. B to encourage speeding. C to increase accidents. And D to make roads safer. Kanaaf passenger to present David to make roads safer. Okay, party tanu grand party dachu. Gaaffiwwan Kutaa sodomati ya baay'ee fedhe yaada. Kanaaf Gaaffiwwan kunniin fi kiyyaa baase sirriitti yoo daleetan humaa keessatti deebisuun daleetan jechuudha. Okay. Tokkoffaan maadha. I dash play football when I was young. Kuni gaaffii model verbiiti. I dash play football when I was young. A can, B may, C must, D kushtaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maadha? Deebiin isaa D kushtaa jechuudha. Deebiin isaa kushtaa jechuudha. Maaliif jennaan asitti maadha? When I was young jechuudha. When I was young, when I was young. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa D ta'a jechuudha. Okay. Kaitaanu dash are maaliif kujiin guys waan isin beeku qabdanii kujiin maal agarsiisa? Passability. Passability yookaan immoo dandeettii irra dabalata jechuudha. Kaaniin ammoo presentability dha. Main ammoo possibility dha. Mastiin ammoo a strong obligation jechuudha. Kanaaf model verboota keessaa yaa faayidaa garagaraa qaban jechuudha hundi isaaniitti jechuudha. Kanaaf deebisee ka ta'u kaminni D kuji jechuudha. Saniif kuji filan jechuudha. Yeroo hundayyuu garanatti when I were minaamin when Ababa they were yoo jedhee bakka tanatti jechuudha when I was a young just I swim minaamin jedhee garanatti yoo I was yoo qabaate filannoo keessaa kallattii maal filattanii wazii kuji filattanii jechuudha. Kallattii kuji filattanii jechuudha. Alright. Kaitano dash are used to advise people. Namoota advice gochuudhaaf yookaan ammoo gorsuudhaaf kan fayyadamnu kamiin A should, B ought to, C had better, D older. Kanaaf deebiin isaa kamiin model verboon should in advice ni fayyadamna, ought to advice ni fayyadamna, had better advice ni fayyadamna jechuudha. Kanaaf faayidaan isaanii sadaniyyuu
tokkuma jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. Yeroo hundayyuu sadaan kana bakka takkatti agarraan yookaan immoo lamaan bakka takkatti agarraan faayidaan isaanii baay'ee wal fakkaataa jechuudha. Garaagarummaa wanta isaan qaban hin jiru jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? D all ta'a jechuudha. Kudha sadaffaan the sky is very cloud. It dash rain. The sky is very cloud. It dash rain. A must not. B should. C could. D may ta'a jechuudha. Evidence wayini ko ni qabna. The sky is very cloudy. Duumessaa'ee jira jechuudha. Gaafa duumessaa'ee maal ta'a inni yaadna? It may rain. Okay? It is strong possibility yookaan immoo probability jechuudha. Roobuu danda'a jechuudha. Kanaaf main faayidaan isaa gara tokko probability yookaan immoo 20% 50 ol ni raawwatamu jedhamee ni beekama jechuudha. Kanaaf deebiin isaa may ta'a jechuudha. Kudha afuraffaan we dash. Okay? We dash to water the flowers because it is raining. Gaafin kun gaafii baay'ee bareeda. We dash to water the flowers because it is raining. Maal gochuun qabne? A. We have to. B. Must. C. May not. D. Don't have. Jedha. Kanaaf deebiin isaa kam ta'a? Don't have to jechuudha. Yaa have to jechuun have to fi. Wanni isin beeku qabdan barattoota yookaan immoo abbaa fedhayyaa ta'uuti. Wanni isin beeku qabdan have to fi. Mastiin faayidaan isaanii lameen tokkuma jechuudha. You have to yosin jedhee fi you must yosin jedhee lameen iyyuu strong obligation and necessity dha jechuudha. Faayidaan isaanii obligation fi necessity dha fayyadamanii jechuudha. Markeetti affirmative keessamu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa D don't have to. Okay, we don't have to water the flowers. Flowers bishaan obaasuu hin qabnu because but it's raining roobaa jira jechuudha. Hin barbaachisu jechuudha. Yoo barbaadde immoo obaase jechuudha magaalatti jechuudha. Alright. Okay, gaafii itti aanu if you drive car you dash have a driving license. If you drive a car you dash have a driving license. Kan hundi keessan hin beekne jedhee yaada jechuudha. Kana deebiin kudha afuraffaan daadha. Kudha shanaffaan if you drive a car konkolaataa gaafa oofte you dash have a driving license. Okay, hayyama qabaachuu qabda jechuudha. Kanaafuu maalidha? Must jechuudha. Advice osoo hin ta'in ability osoo hin ta'in dirqama jechuudha guys. Okay, you should. I mean you must have. Dirqama qabaachuu qabda jechuudha. Gaafin kudha jaaffaa we dash finish our assignment before the deadline. We dash finish our assignment before the deadline jechuudha. Assignment keenya xumuruu qabna guyyaa nu kenname deadline keenya asitti jechuudha. Kuni obligation yookaan immoo dirqama jechuudha. Kanaaf maal ta'a? A might, B may, C have to and D should jedha. Yaa shouldin gorsa deebiin bakka sidaamas osoo jiraate masi ta'a. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? We have to finish ta'a jechuudha. We have to finish our assignment before the deadline. Fixuu qabna jechuudha. Dirqama jechuudha guys. Kanaaf deebiin isaa have to ta'a jechuudha. Kudha torbafaan ammoo you dash smoke while you are driving. Gaafa kunniin kitaaba 8ffaa ni jiran jedhee yaada. Kanaaf you can. Okay, sigaraa arsuun dandeetta jechuudha. You can smoke cigarette or you can smoke cigarette while you are driving jechuudha. Yeroo konkolaataa ooftu sigaraa arsuun dandeetta jechuudha. Gaafa 8ffaan the Gregorian calendar is. Okay. The Gregorian calendar is dash than the Ethiopian calendar. Kuni waa'ee comparative yookaan immoo waa'ee comparison jechuudha. Kanaaf the Gregorian calendar is dash than the Ethiopian calendar. Kuni waa lama wal madaalsaa jira jechuudha. Okay? A older, B elder, C older and D older ta'a jechuudha. Kanaaf old jechuun yaa positiveidha. Elderiin ammoo yeroo baay'ee namaaf fayyadamna jechuudha. Mostly namaaf fayyadamna. Olderii ammoo wantoota garagaraatiif namaaf illee akkasumas ammoo wantoota biraatiif wanta wayii wal madaalsuuf illee ni fayyadamna jechuudha. The oldest letter. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Older ta'a jechuudha. Older. Okay? The Gregorian calendar is older than the Ethiopian calendar ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa C ta'a jechuudha. Elder jechuun mostly nama qofaa fayyadamna jechuudha. Namaaf fayyadamna jechuudha. C ammoo olderii qabsiisuun ammoo namaaf illee ni fayyadamna. Yeroo baay'ee hangaf kenna. He is my older inni inni hangafa kiyya jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Akkasumas ammoo wantoota moofaa kun amma kanarra moofaadha kun kanarra yoo jenne irra guddaadha irra xiqqaadha yoo jenne older jennaa jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaa sana jechuudha. Fuulduratti waa'ee garaagarummaa isaa sirriitti barannee dhiyaata jechuudha. Kudha sagalaffaan children. Okay? Children are dashed than adults during holidays. Kunillee maalidha?
comparative jechuudha. Yeroo baay'ee comparative mallattoo isaanii malmaan beekanii zaanii kanaan beektan jechuudha. Zaanii jiraannan iddoo duwwaa agarsiisti. Zaanii jiraannan deemee isaa maal ta'a immediately comparative taachuu gaafsan ER irratti dabaltaa yoo ammoo silabilii dheeraa ta'e ammoo dubaraan moorii dabaltaa jechuudha. Akkasuma kanaaf children are happier ta'a jechuudha. Deemee isaa maal ta'a happier jennaan jechuudha. Happier. Okay, kaitaano I am fat but my sister is darker than me. Okay, I am fat but my sister is darker than me. Ani furdara garo obbolentiya nara furdate jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a si faatar ta'a jechuudha. Maaliif jennaan aytillee faatarin ni jira garuu immoo dursa faatiin kuni yeroo comparison ta'u positive ta'u consonant faal consonant waan ta'eef dhumarratti consonant tokko dabalaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a faatar ta'a jechuudha. Si ta'a jechuudha. Okay, 21. Idem tokkoffaan maal jedha? The final exam is dash we expected. It is very difficult. The final exam is dash we expected. It is very difficult. Kormaan akka nuyi miti baay'ee ulfaata jechuudha. So the final exam is not as easy as we expected. It is very difficult jechuudha. Kanaaf deemee isaa maal ta'a eetaa jechuudha. Kun sirriitti yaaduu barbaachisa. Yaa ingiliffallee beekuun si barbaachisa jechuudha. Kana deebisuudhaaf jechuudha. Okay, gaafin ittaanu the milk dash gaaffiwwan waa'ee active passive jechuudha. The milk dash in the container by farmers. Okay, the milk dash A is put, B put, R put it there. Deebiin isaa is put jechuudha. Okay, the milk dash in the container by farmers jechuudha. Yaa kutaa adda tafaa waan ta'eef baay'ee ni qaba. Gaafsan yeroo hundayyuu maaltu isaa beektanii paasiv ta'uu isaa beektanii jechuudha. Kanaaf deebiin isaa the milk is put jennaan jechuudha. Yeroo baay'ee yaa tensiin inni ni fadamaa jiru tensiin simple present tense dha gara paasiv jechuudha. Formula isaa say plus verb to be is R plus verb 3 plus by plus object jechuudha. Kanaaf the milk is put in verb isaa put himaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa is put jechuudha. Idemi sarafan the sheep wool dash by farmers. The sheep wool dash by farmers. Okay, is cut jechuudha. Is cut. Yeroo verbituun yeroo hundayyuu dirqama jechuudha. Is cut. Verbisiin katiidha mala katimaa jechuudha. Okay, idemi afraffaan maal jedha? Farmers jedha. Okay, farmers dash butter from the cow's milk. Farmers dash butter from the cow's milk jechuudha. A make is made, makes are made jechuudha. Farmers dash butter from the cow's milk. Kanaaf iyyuu farmers himi kun maalidha? Active dha jechuudha. Passive waan ta'een active dha jechuudha. Kanaaf farmers make jennaan. Farmers make butter from the cow's milk jechuudha. Okay? Osoo ammoo milk jedhee jiraate. Milk is made jechuudha. So deebii isaa ta'uu barbaade maal ta'a? Milk is made from the butters by farmers. Minaan jedhanii jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a ammaaf? Active waan ta'eef farmers make jennaan jechuudha. Idemi shanaffaan the cow burn dash by the farmers. Kun ammoo passive dha jechuudha. Kanaaf the cow burn is cleaned jechuudha. Cleaned yaa clean verb regular verb dha. Idi dabala jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Is clean jechuudha. Himi kenna passive waan ta'eef jechuudha. Kanaaf barattoota adda tafaa baay'ee fayyadamaa jechuudha. Okay, Gaafin Yim Jafan, I watched 2 films. The first one is the second. Filmi lama ilaalee jira. Filmi tokkoffaa, filmi sadaffaa maal ta'a? Irra nama hawwataa jedhe. Kanaaf comparatively ta'a, positively ta'a jechuudha. Yaa irra caalatti maal ta'a? Comparatively ta'a jechuudha. A more interesting than A fi D olaatan A being more interested more interested in jennu zaanii waan tin godhiniif hin ta'u C the most interesting yaa kun superlative waan ta'eef hin ta'uyyuu kanaaf deebiin isaa maal ta'a? A ta'a jechuudha. D maalidha? As interesting as jedha jechuudha. Kunillee itti karaa osoo galchine deebisuu ta'uu danda'a. Maaliif jennaan I watched 2 films. Filmi lama ilaalee. The first one is as interesting as the second jechuudha. Tokkoffaa sun akkuma kanaffaa sun akkuma tokkoffaa nama hawwataa jechuudha. Kanaaf garuu immoo kasirriitti itti galumaadha. Waala wal madaalsuu waan ta'eef comparative waala wal madaalsuu waan ta'eef deebiin isaa A ta'a inni yaadna jechuudha. Okay. Ilim torfaan you look unhealthy. I advise you dash go hospital for check-up jechuudha. Si gorsa hospital deemuu qabdu maaliidhaaf check-up dhaaf jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? A how to will go
may kan jira yaa gaaf kun diimaa jira sararee jira inni argitan jedhe yaada garuu sirreessa jira jechuudha isaaniif sirreessa jira kun odoo idiitiin godhamini kunin fakkeenya gaaffi isaa waan rakkoon isaa waan biraati miti kun akkanumatti addumaan gochuu bichaa jechuudha waan biraan taane jechuudha diileen akka gootan akkas ta'a jechuudha waan biraa rakkina biraan qabu jechuudha kunillee akkasuma jechuudha kanaaf waan rakkina biraan qabu akkas na hubadhaa kanaaf deebiin isaa maal ta'a out ta'a jechuudha dursi intimee jira out should fi had birain faayidaan isaanii yeroo hundayyuu maalidha tokkumaa jechuudha. Okay, deemsa dettaffaan maalidha? Deemsa dettaffaa you dash brings the invitation card to the wedding but you can keep it with you. Should be don't have to see can and D must not jechuudha. Gaafni hubachuun dirqama guys. Why should you why don't have to why must not reftana sinti himee jira jechuudha. Sinti himee jira jechuudha. Kanaaf gaafni kun maalidha jira? You dash bring the invitation card. Invitation card ittiin si affeeran yeroo sargidha fiduu dandeetta. But you can keep it with you. I mean fiduu hin qabdu. Yoo barbaadammoo fiduu hin dandeettadha jechuudha gaafin akkas jechuudha. Kanaaf kamtu sirrii ta'a. Wanti wayii yoo barbaachisaa ta'e godhi. Yoo barbaadammoo dhiisti kadhi wayii maali model verbi keetti maalidha? Don't have to jechuudha. Isi ammalaa deeminsaa biitaa jechuudha. Maaliif jennaan? You don't have to bring the invitation card to the wedding. Invitation card wedding gira fiduu dandeettu yookaan immoo kasii kenname san ka akka dhuftuuf ittiin siyaaman san fiduu hin qabdu. But you can't keep it with you. Yoo barbaachisaa ta'e immoo if you want jechuudha. Yoo barbaadde fiduu dandeettadha jechuudha. Kanaaf you must not ta'uu danda'u. Deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa biitaa jechuudha. Biitaa jechuudha. Don't have to fiduu hin qabdu jechuudha. Dirqama miti jechuudha. Hiriim sagalaffaan my father dash television every day. Okay? A watch, B will watch, C watches, and D is watching it every day. Time expression intensive simple tense one tape. Deebiin isaa maal ta'a? My father watches jechuudha. Achi asirratti watch jedha. Yes hin qabu waan ta'eef asirratti maal daballe? Yes daballe jechuudha. Maaliif jennaan abbaan gochuu raawwatu dura fashion kennu jedha. 30% godhanii waan ta'eef jechuudha. Alright. The last one but not the least one from the grammar parts. Grammar parts keessaa gaafii dhumaa maal ta'a? When you ride a motorbike, you dash wear a helmet. Okay, when you ride a motorbike, you dash wear a helmet. A should be have and C can and D must are. Can have them say when you ride a motorbike, you dash wear a helmet. Gaaf motorcycle off to maagochuu qabda. You must wear. Uffachu qabda jechuudha. You must wear ta'a jechuudha. Deebiin isaa must D ta'a jechuudha. Okay. Gaaf 31 choose the word which completes the blank space jechuudha. Okay, bakka duwwaa guutee hima sirrii kan kennu kam jedha. Tokkoffaan maalidha? Tokkoffaan please follow the dash whenever you are using roads. Accidents may happen to you. Kanaaf please follow the dash. The what? The traffic rules ta'a jechuudha. The traffic rules deebiin isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. Seera tiraafikaa hordofuu qabdaa jechuudha. Lammaffaan the farmer in my neighborhood grows dash crops on a small land enough only jechuudha. Okay? Wannin xumuras tilleen qaba to meet the needs of his family not to sell jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee farming activity kutaa taffaa gubbaan jira. Ranching livestock ምናምን jedhee ni jira jechuudha. Kanaaf daayirii kunniin martuu kitaaba taffaa chapterii lamaffaa jiran fakkaate. Tokkoffaa jira. Kanaaf hiikaa isaanii beeku fishing maal akka daayiriin ranching substance maal akka beeku jechuudha. Kanaaf farmeriin kun asitti gaafin kun maalidha? The farmer in my neighborhood grows ni guddisa midhaan ni guddisa yookaan immoo midhaan ni dhaaba waa wayii ni dhaaba firaafirii ni dhaaba yookaan immoo kaabeejii haa ta'uti qaaraa haa ta'uti waan ta'e haa ta'uti iddoo kanatti ni dhaaba maaliif dhaaba itti fayyadamuuf ni dhaaba. Okay, activity akkasii maalama substance jedhama jechuudha. D substance warroonni kitaaba kan qabdan yaa deebii gaafii isaa ilaaltan jedhee kitaaba ni ilaaltan jedhee yaada jechuudha. Maaliif jennaan to meet the needs of his family maatii isaaniitiif yookaan immoo nyaachuudhaaf fayyadamuudhaaf malee naattuu seera jechuudha. Naattuu seera kan gurguramu activity biraati jechuudha. Okay. So them sadaffaan maalidha? Farmers kept and dry grass and use the dash as food for their cattle jechuudha. Farmersin muree goggoysee
Maal horii isaanii nyaachisa hey tachu di hey chun maida chita jechuudha. Hey chitaadha jechuudha. Okay. So the different products such as cheese, butter, yogurt, and the milk are obtained from dash. Okay, cheese in anan, yogurt in urgon kunin dadan mara obtained tachun. A from nomadic farming, B from livestock ranching, C mixed farming, and D dairy farming. Kan abdi samada dairy farming tachun. Ashi كتاب رنجري أدوانته أشرف الكتاب رلان دلتني okay. So then we shall find which one of the following is not farming activity. Farming activity can come in A nomadic, B livestock, C shifting, cultivation, and D transport. Farming activity can D transport. Kuna mo kafna can have farming activity. So then Japan he felt sad because his friends neglected him. So neglected to machuda. Just salemada congratulate neglected to. Okay, neglected him. So what is the meaning of neglect? Neglect means ignore. Okay, neglect means ignore. Ignored. Ignore does not work. Implementation nominal ta cannot be a touch. Ignore touch. Ignore. Okay, tomorrow gajra Gaaffiwwan Kutaa. Many people contributed money to help build the new school. So what is contributed to? Contributed to machura. The Jerusalem contribute. Chapter to Kofajra, give, generate, donate, the all. Can have the Misamalta, all tachu, Hunda tachu. Contribution, Hunda yun tachu. Kenu, you can almost like a church. So them said that fan mother, the kids walked home on the sidewalk to stay safely from traffic. Sidewalk. What is sidewalk? Sidewalk, pavement is road, street, highway. So sidewalk, pavement. He can sidewalk pavement. Kalukan redeemne. Gaafin tumura right party writing jechuudha. Gaafin kun akka gaafii ministeerri qopheesse jechuudha. Maaliifnaan barattoota naannoo Finfinneedhaaf haala kanaan qopheessan jechuudha. Barattoota akka isaan gaafii ministeerri sirrii dalaganiif haala ministeeritiin qopheeffame jechuudha. Kan kutaa jaaffas ni jira jechuudha. Okay. Gaaffiwwan asii gadi kunniin yaa sirrii miti. Choose the correct alternative that answers the item. Kan sirrii barreeffame kam the correct order is jedhee jira. Kanaaf kan sirriitti barreeffame yaa laaltanii deebisna jechuuf maa keessanii yaa an deebi waan gaafii fi yaa qopheesseef. So dem sagalaffaan my brother is very funny ta and aftermaffaan ammoo mee maal ta'a? Deeqa taksinaa kenna aftermaffaan maal ta'a? Okay. Aftermaffaan deemisaa the cat is chasing zaraatennaan. The cat is chasing zaraata jechuudha. Adurreen antuta ariitaa jirti jechuudha. Kanaaf deemisaa siitaa jechuudha. Kanaaf daawwattoota chaanalii Akkoo English with Afaan Oromoo. Gaaffiiwwan afurtamaffaan cuunfamee jechuudha. Kitaaba 8ffaa chaaptara 1-3 walitti cuunfamee isinii qopheesse kana fakkaata. Chaaptara 4ffaa fi 5ffaan osoo faayinaliin fudhatin isinii dalagadhee abdii qaba. Kanaaf jajjabaadhaa chaanalii kiyya akkuma duraanii subscribe, like, share naa godhaa. Najiraadhaa fayyanataa yeroo taanu gaaffiiwwan moodeelii kutaa 10ffaatti walitti deemne jechuudha. Ammaaf nagaatti. Bye bye.